Ashamaa kan jirtu guyyaa har'aa kana grade 9 mathematics unity jalqabaa keessaa mata duree irrational number jedhu wajjin ilaalla. Irrational number jechuun maal akka ta'e akkamitti akka number line irratti ibsuu dandeenyu fi exercise isaan wal qabatu wajjin ilaalla jechuudha. Yommuu kallattii barnootaatti dabaru remember that terminating or repeating decimals are rational number jennee turre jechuudha. Terminating decimal fi repeating decimal rational number dha jenneerra. Sababni isaas maalii fi terminating decimal fi repeating decimal bifa fractioneetiin sababa ibsamuu danda'aniif jechuudha. Akkasuma square rootiin perfect square rootiin kan ta'es rational number dha jechuudha. Fakkeenyaaf square root of 4 perfect square dha. Yommuu achi jalaa bahu meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 immoo rational number dha. Maaliif 2 jechuun 2 irra tokkooti. Kun immoo rational number dha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun inni kunis perfect square root dha jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 9 rational number dha. Maaliif yommuu achi jalaa bahu meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 3 ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 3 ta'a. Kanaafuu duwwaan tuqaa 3 immoo rational number dha jechuudha. Maaliif inni kun decimal dha. Duwwaan tuqaa 3 yommuu gara fraction deebi'u maal ta'a? 3 irra 10. 3 irra 10 jechuun maal jechuudha? Rational number dha jechuudha. As biratti if x square equals to 4 then what do you think is the value of x? Gatiin x meeqa ta'a jedha? Gatiin x plus or minus square root of 4 ta'a jechuudha. Kana x square equals to 4 kan jedhu gama lamaanuu raadikaala jara yommuu galchinu x square irraa balleessuudhaaf jechuudha. Inni kun maal ta'a? Absolute value of x equals to square root of 4. Absolute value jechuun immoo plus fi minuses ta'uu danda'a jechuudha. Yommuu absolute value dhiisnu maal ta'a? Inni kun plus fi minus ta'a jechuudha. Square root of 4. Kana jechuun immoo x equals to plus or minus 2 jechuudha. Square root jalaa yommuu baasnu. Kanaafuu gatiin x isa ta'a. Kana ta'a jechuudha. Inni kun immoo rational number dha. 2/1 jennee sababeessuu dandeenyu. Osoo valuun x kun x square equals to 3 osoo jedhee maal ta'a kan jedhuuf immoo x square equals to 3 kan jedhuuf isa kana yommuu x irraa square balleessinu x wal qixa ta'a plus or minus square root of 3 ta'a jechuudha. Square root of 3 immoo perfect square miti yommuu achi jalaa baasu lakkoofsa deesimaalii walitti fufaa ta'e arganna jechuudha. Yookiin deesimaalii dhaabbachuu hin dandeenye arganna. Kanaafuu inni kun irrational number ta'a jechuudha. Irrational number. Inni biraa lakkoofsonni akka square root of 2, square root of 5 kan perfect square hin ta'in jechuudha. Square root of 3 dabalate lakkoofsa deesimaalii walitti fufaa akkasuma repeating illee terminating illee kan hin taane deesimaalii wal keessa makaa ta'e arganna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa akkanaa kunniin rational number dha jechuudha. Fakkeenyaaf square root of 2 yommuu calculatoraan baasnu lakkoofsa kana arganna jechuudha. Akkasuma square root of 5 haaluma wal fakkaatuun osoo calculatora keessa galchine lakkoofsa kana fakkaatu arganna jechuudha. Haa ta'u malee as biratti maal jedha? Calculatorri tokko tokko xiqqeessee yookiin gabaabsee nuuf kaa'uu danda'a jechuudha. Lakkoofsa asirra barreeffame kana guutuu isaa nuuf kennuu dhabuu danda'a.
gabaabsee nuuf barreessuu danda'a jedha. Akkasuma akkamitti akka kaalkuleetaratti fayyadamnu jalqaba mallattoo square root kan erga xuqnee booda itti aansee lakkoofsatti galchuu barbaanne san yoo lakkoofsa 2 galchuu barbaanne 2 akka barreessinu fa'aa nuuf ibsa jechuudha as biratti. Note that the decimal numbers for square root of 2 and square root of 5 do not terminate. Kino akkuma as biratti ilaalle decimal numberiin kunniin terminating godhu yookiin hin dhaabbatu jechuudha. Itti fufa kino tuqaadhaan ibsamee jira waan ta'eef itti fufa lakkoofsi kun. Kanaafuu decimal numberiin kun terminating decimalii miti hin jedhu. Nor do they have a pattern of repeating digit. Repeating illee miti jechuudha lakkoofsi kunniin. Repeating kan jennuun lakkoofsuma wal fakkaatatu irra deebi'uu qaba. Fakkeenyaaf 6 tuqaa 6 yoo jedhe 6 jedhaa kan itti fufuutu repeating jedhama malee sababa itti fufee qofaaf repeating hin jedhamu jechuudha. Paaternii dhaabbataa osoo hin ta'in kun lakkoofsa 4 1 4 2 1 3 jedhaatti fufa akkuma agartan. Kanaafuu inni kun repeating illee jechuu hin dandeenyu, terminating decimal illee jechuu hin dandeenyu jechuudha. Therefore, these numbers are not rational number. Kanaafuu lakkoofsonni kunniin maalii miti? Rational numberii miti jechuudha. Lakkoofsonni akkanaa kun kanaafuu maal jennaani? Irrational number jennaan jechuudha. Lakkoofsonni decimalii kan dhaabbataas hin taane kan itti fufaas hin taane kun irrational number jedhama jechuudha. Akka waliigalaatti if a is a natural number that is not perfect square, then square root of a is an irrational number. Lakkoofsi a tokko natural numberii ta'ee perfect square yoo hin taane yommuu square root jala galchinu irrational numberii lakkoofsa ta'e arganna jedha. Fakkeenyaaf lakkoofsonni asii gadi kennaman kun raashinaaliidha moo irraashinaali kan jedhu adda baasiidha. R kan jiru yommuu ilaallu 0.666 jedha itti fufa jechuudha. 0.1666 jedha kan itti fufu kun kan barreessuu dandeenya duwwaa tuqaa tokko 6 jennee lakkoofsa irra deebi'uusaan baarii itti godhee haala kanaan barreessuu dandeenya. Kanaafuu inni kun repeating decimaliidha jechuudha. Repeating decimaliin immoo maalidha jennee jirra? Rational numberidha. Kanaafuu R kan jiru rational numberii ta'a jechuudha. B irra kan jiru immoo yoo ilaalle duwwaa tuqaa tokko 6 tokko 6 tokko 1. Inni kun akka isa reefu san 6 jedhaa itti fufne fakkeenyaaf maal jedhee tokko 6 jedhee lakkoofsa tokko gizee 2 erga irra deebi'ee booda 6 fide lakkoofsa tokko al 3 erga irra deebi'ee booda 6 dhufe al 4 6 dhaabbataa miti jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu lakkoofsi akkanaa kun repeating decimal jechuu hin dandeenyu. Erga repeating decimal hin ta'in akkasuma terminating decimal hin ta'in maal ta'a jechuudha? Irrational numberii ta'a jechuudha. B irra kan jiru irrationalidha. C irra kan jiru piidha. Pi ni beektan jedhee yaada. Piin vaaliyuun isaa 3.14 jedha kan itti fufuudha. 1 5 9 maal jedha kan itti fufuudha jechuudha inni kun. Inni kunis repeating decimal miti, lakkoofsa wal fakkaataa miti jechuudha kan itti fufaa jiru. Lakkoofsa garagaraatu itti fufaa jiru. Repeating decimal kan jennuun lakkoofsi wal fakkaataan tokko yoo 6 ta'e 6 jedhaa itti fufa, yoo 5 ta'e 5 jedhaa itti fufa. Inni kun repeating decimal ta'uu hin danda'u. Kanaafuu maal jennaani? Irrational number jennaan jechuudha. Gabaabinatti wanta gubbaa kanarra ilaalirraa wanti nu hubannumaa inni akkasuma example reefu ilaalirratti wanti nu gabaabinaan irraa hubannu a decimal number that is neither terminating nor repeating is an irrational number. Decimal numberiin kan itti fufaa hin taane yookiin kan hin dhaabbanne irrational numberii ta'a jechuudha.
deesimaaliin sun yookaan dhaabbatu hin ta'in akkasuma kan lakkoofsa wal fakkaataadhaan irra deddeebi'u hin ta'in maal ta'a? irraashinaal nambarii ta'a jechuudha. Definition 1.5 irratti irraashinaal nambarii hiikisaa haala asii gadiin kanaan kaa'e jechuudha. An irrational number is a number that cannot be expressed as a or b. Irrational number kan jennuun lakkoofsa bifa a over b tiin ibsamuu hin dandeenyedha jechuudha. A number that cannot be expressed as a or b. Yommuu a fi b'n integerii ta'anii b'n 0 irraa adda ta'e jechuudha. Kanaafuu irraashinaal nambariin bifa firaakshiniitiin yookiin bifa a over b tiin ibsamuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa locating irrational numbers on the number line kan jedhu kana viidiyoo biraatti bal'inaan qabadhee ni dhufa jechuudha. Irraashinaal nambarii kana akkam goone number line irratti irraashinaal nambarii kana sarara lakkoofsaa irratti ibsuun xiqqoo isteepilee garaagaraa qaba waan ta'eef isa viidiyoo adda irratti qabadhee isiniif dhufudha. Akkasuma inni kun qormaata irrattis wanta baay'ee dhufuu miti jechuudha. Kanaafuu isatti aanu haa ilaalluuti kana viidiyoo biraa irratti qabadhee dhufa jechuudha. Inni biraa qabxiin baay'ee ijoo ta'e the sum of any rational number and an irrational number is an irrational number. Ida'amni lakkoofsa raashinaalii kamiitii fi akkasuma irraashinaalii deebiin isaa maal ta'a? irraashinaalii ta'an jedha. Lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu fudhannee yommuu lakkoofsa irraashinaaliitiin yommuu walitti daballu deebiin keenya irraashinaalii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf egzaampilii asitti nuuf kenname kana yommuu ilaallu 3 lakkoofsa raashinaaliiti, whole number'idha jechuudha. Square root of 2 immoo lakkoofsa irraashinaaliiti. Isaan kanneen lameen yommuu walitti daballu deebiin keenya irraashinaalii ta'a jedha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa biraa hedduus fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu any rational number nun jedhe waan ta'eef lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu lakkoofsa irraashinaaliitiin yommuu walitti daballu deebiin keenya irraashinaal nambarii ta'a nun jedhe. Fakkeenyaaf 2 plus fakkeenyaaf 0.23539 osoo jedhe inni kun amma raashinaal nambariidha. Repeating decimalis miti akkasuma terminating decimalis miti jechuudha. Kanaafuu inni kun irraashinaal nambariidha. Isaan kanneen lamaan yommuu walitti daballu maal arganna? 2.23539 jedha wanti itti fufu tokko arganna jechuudha. Deebiin nu arganne kun maal? irraashinaal nambariidha jechuudha. Ammas deebi'ee kan arganne. Kanaafuu lakkoofsa raashinaaliitii fi lakkoofsa irraashinaalii yommuu walitti daballu lakkoofsa deebiin keenya irraashinaal nambarii ta'uu isaa hubachuu qabnaa jechuudha. Inni qabxiin lammaffaan immoo the set of irrational numbers is not closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division. Irrational numberiin isaan kanneen hundayyuu of keessatti hammatuu hin danda'u jechuudha. Additionii eda'uu, hir'isuu fi baay'isuu hiruu of keessatti qabachuu hin danda'u. Maaliif kan jedhu haa ilaallume. Fakkeenyaaf irrational numberiin not closed respect to addition nun jedhee jira. Eda'uu of keessatti hin qabatu. Maaliif lakkoofsa irraashinaalii tokko yommuu walitti daballu lakkoofsa irraashinaalii hin taane argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf irraashinaalii lama yommuu walitti daballu lakkoofsa raashinaalii nuuf dhufuu danda'a jechuudha karaa biraatiin. Fakkeenyaaf isa activity 1.7 irra jiru kana yoo fudhannee ilaalle tokkoffaarra kan jiru kunniin lamaanumaa inni irraashinaal nambariidha jechuudha. Isaan lameen kana yommuu walitti daballu deebiin nu argannu raashinaalii ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 0.3003003 jedha. Kan itti daballu immoo 0.141414
4 1 4 4 4 1 kan jedhu kanaadha jechuudha. Isaan lameen kana yommuu walitti daballu deebiin nu argannu 3 fi 1 4 4 4 4 kan jedhu arganna jechuudha. 0.44 jedhaa kan itti fufu kan arganna. Inni kun inni deesimaalii itti fufaadha jechuudha. 0.4 jennee baarii irra gochuu dandeenya haala kanaan. Kana jechuun deesimaalii itti fufaadha. Deesimaaliin itti fufaan yookiin repeating deesimaaliin immoo lakkoofsa raashinaaliiti malee lakkoofsa irraashinaaliiti miti jechuudha. Kanaafuu sababa kanaaf addiishinii of keessatti hin qabatu jenneerra jechuudha. Raashinaal nambariin irraashinaal nambariin addiishinii of keessatti hin qabatu. Akkasumas sabstiraakshini of keessatti hin qabatu. Isas mee fakkeenya fudhannee yommuu ilaallu sabstiraakshiniis of keessatti hin qabatu jenneerra. Mee yommuu walirraa hir'isnu lakkoofsi kun lameenuu irraashinaal nambariidha jechuudha. Irraashinaal nambarii lameen kana yommuu walirraa hir'isnu raashinaal nambarii lakkoofsa ta'e wayii argannaa jechuudha. Mee 5 hir'isuu 2 3 isaan kanneen hundaa yommuu walirraa hir'isnu 3 ta'a jechuudha. 3 jedhaa itti fufaa jechuudha inni kun. 0. lakkoofsa 3 jedhaa itti fufu kan arganne. Inni kunis deesimaalii repeating deesimaalii yookiin deesimaalii itti fufaadha. 0.3 jennee baarii irra gochuu dandeenya. Inni kun immoo lakkoofsa raashinaaliiti malee irraashinaalii miti. Kanaafuu sabstiraakshini of keessatti qabachuu hin danda'u. Multiplication haaluma wal fakkaatuun of keessa qabachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf raadikaaltuun akkuma beektan raadikaala jalaan bahuu hin danda'u. Kanaafuu inni irraashinaaliidha jechuudha. Lakkoofsa irraashinaal ta'e kana irraashinaalii biraatiin yommuu walitti baay'ifnu raadikaaltuu biraatiin yommuu walitti baay'ifnu maal arganna? Raadikaal 4 arganna. Raadikaal 4 immoo yommuu bahu maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 inni lakkoofsa raashinaaliiti. Raashinaaliidha malee irraashinaalii miti. Kanaafuu irraashinaal nambariin multiplicationis of keessatti hin qabatu jechuudha. Yookiin not closed under multiplication jechuu dandeenya. Divisionis haaluma wal fakkaatuun jechuudha. Fakkeenyaaf square root of 12 lakkoofsa irraashinaaliiti. Lakkoofsa irraashinaalii biraatiif yommuu hirru square root of 3 illee lakkoofsa irraashinaalii biraati. Isa kana yommuu walii hirru square root of 12 over 3 jechuu dandeenya. Square rootii tokko fudhannee jechuudha. Kana jechuun immoo square root of 4 dha. Yommuu 12 hirru 4 ta'a waan ta'eef. Square root of 4 immoo 2 ta'a yommuu bahu. 2 immoo lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsa irraashinaaliiti osoo hin taane lakkoofsa raashinaaliiti. Kanaafuu wanti asirraa hubannu maa inni gabaabinatti wanni irraa hubannu irraashinaaliin tokko additionis, subtractionis, multiplicationis of keessatti hin qabatu yookiin not closed under addition, subtraction, multiplication and division jechuu hin dandeenya jechuudha. Qabxiin sadaffaan fi ijoo ta'e if p is a positive integer, lakkoofsi p tokko positive integerii ta'e perfect square kan hin taane jechuudha. Then a plus b square root of p is irrational number dha. Lakkoofsi p perfect square miti, square jalaa bahuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun rational number dha jechuudha. Lakkoofsi irrational number square root jalaan bahu jechuun maal jechuudha? Irrational number dha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa irrational number ta'e kana yommuu foormii kanaan barreessinu yookiin lakkoofsa a ta'e tokko yommuu itti daballu deebiin nu argannus irrational number ta'anuun jedha. Yommuu a fi b integerii ta'e b 0 irraa adda ta'e. Fakkeenyaaf 3 square root of 2 square root of 2 lakkoofsa positive integerii ta'e perfect square miti jechuunis square root jalaa bahuu hin danda'u jechuudha. Yommuu lakkoofsa biraa whole number ta'e kamiyyuu yommuu itti daballu deebiin kenna irrational number ta'anuun jedha jechuudha. Qabxiin sadaffaa kun haaluma wal fakkaatuun 2 minus 2 square root of 3 illeen sanuma jechuudha. Irrational number ta'a. Isaan kunniin fakkeenyota
foormii kanaan barreeffamanidha jechuudha. A plus b square root of p dhaan kan barreeffamedha jechuudha. Exercise 1.3 exercise 1.3 wajjin laalla jechuudha. As jalatti gaafiin jalqaba. Identify each of the following numbers as rational or irrational. Lakkoofsa asii gadii kana akka raashinaalii yookiin irraashinaaliitti addaan baasiidha. Arra kan jiru yommuu ilaallu 5 irra 6. 5 irra 6 raashinaaliidha moo irraashinaaliidha kan jedhu adda baasuuf hirree ilaaluu ni dandeenya. 5 yommuu 6 firru duwwaa tuqaa goonee 50 al 8 48 2 al 3 20 goonee yommuu hirru jechuudha. 18 itti fufa jechuudha. Inni kun lakkoofsi kun hin dhaabbatu, hirtanii ilaaluu hin dandeettu. 20 goonee yommuu 6 hirru 3 jedhaa itti fufa jechuudha. 3 jedhaa itti fufa. Kanaafuu deesimaalii akkamii tokko arganne deebiin nu gubbaarra arganne jechuudha. Duwwaa tuqaa 8 3 jedhaa kan itti fufa arganne. Isa kana duwwaa tuqaa 8 3 lakkoofsa irra deebi'u baariidhaan haala kanaan ibsuu hin dandeenya. Kanaafuu deesimaalii isa kana arganne jechuudha. Deesimaaliin kun repeating deesimaaliidha. Lakkoofsi dijiitiin 3 kun irra deddeebi'aa jechuudha. Kanaafuu inni kun repeating deesimaaliin maal jala ramadama? Raashinaal jala ramadama, sababa bifa a over b'tiin ibsamuu waan danda'uuf jechuudha. A irra kan jiru maal ta'a? Raashinaal nambarii ta'a jechuudha. B irra kan jiru yommuu ilaallu immoo 2.34 jedha. 2.34in baariin gubbaarra kan godhameef sababa itti fufaa ta'eefi kana jechuun 2.34 jedhaa itti fufa jechuudha. 34 jedhaa itti fufa. Kanaafuu lakkoofsi kun repeating deesimaaliidha. Repeating deesimaaliin immoo raashinaal nambariidha jechuudha. Kanaafuu B irra kan jiru raashinaal nambarii ta'a jechuudha. C irra kan jiru yoo ilaalle immoo negative 0.121314 jedhaa itti fufa jechuudha. Inni kun paaternii dhaabbataa ta'e irra kan deddeebi'uu hin qabu jechuudha. Wal keessa makamaadha. Repeating deesimaal jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Repeating deesimaalii fi terminating deesimaalii yoo ta'in irraashinaal nambarii ta'a jechuudha. C irra kan jiru irraashinaal nambar. D irra kan jiru immoo square root of 0.81 kan jedhu kana. Inni kun yommuu square rootii jalaa bahu meeqa ta'a? 0.9 ta'a jechuudha. 0.9 times 0.9 yoo goone 0.81 yoo dhufuuf 0.9 immoo raashinaal nambariidha jechuudha. 9 over 10 jennee barreessuu ni dandeenya. Kanaafuu bifa A over B'tiin barreeffamuu ni danda'a jechuudha. D irra kan jiru raashinaal nambarii ta'a jechuudha. E irra kan jiru si olaal 0.1211211 jedhaa itti fufa jechuudha. Inni kunis repeating deesimaaliiti. Kanaafuu irraashinaalii ta'a jechuudha. F irra kan jiru immoo yoo ilaalle lameenuu irraashinaal nambariidha jechuudha. Irraashinaal nambarii yommuu walirraa hir'isnu irraashinaal nambarii biraa arganna jechuudha. Kanaafuu irraashinaal nambariin isa kanas kaalkuleetaraan yookiin vaaliyuu isaa gara deesimaaliitti deebistanii walirraa hir'isuus ni dandeettu. Inni kun maal ta'a? Irraashinaal nambarii ta'a jechuudha. Irraashinaal. Inni biraa G irra kan jirudha. Lakkoofsi 72 kun perfect square miti jechuudha. Perfect cube miti. Perfect cube yoo ta'in immoo irraashinaal nambarii ta'a jechuudha. Perfect square yoo ta'in, perfect cube yoo ta'in salphamatti irraashinaal nambarii jechuu ni dandeenya jechuudha. H irra kan jirus foormii reefuu ilaaluudhaaf yaallisanii wal fakkaata jechuudha. 1 plus square root of 3. Square root of 3 kun
perfect square miti yookiin square root kana jalaa bahuudhaaf hin danda'u jechuudha. Lakkoofsa biraa yommuu itti daballu immoo lakkoofsi nu argannu inni irrational numberidha jechuudha, yookiin inni kun rational numberidha, inni kun irrational numberidha. Rational numberii fi irrational numberii yommuu walitti daballu maal arganna? Lakkoofsa irrational arganna jennee jirra jechuudha gubbaa irratti akkuma ilaalluuf yaala. Kanaafuu inni kun irrational ta'a jechuudha. As biratti maal jennee jirra? The sum of any rational number and an irrational number is an irrational number. Lakkoofsi rationality fi irrational yommuu walitti dabalamu irrational arganna jedha. Kanaafuu tokko rationalidha, square root of 3 irrationalidha. Yommuu isaan lama walitti daballus lakkoofsuma irrational ta'e arganna jechuudha. Gaaffii lammaffaa irra jiru maal jedha? Give two examples of irrational numbers, one in the form of radical and the other in the form of non-terminating decimal. Fakkeenyota lama kan irrational numberii, tokko bifa formii radicalitiin, tokko immoo bifa non-terminating decimal yookiin decimalii dhaabbataan taanetiin kenni jedha. Fakkeenya baay'ee kennuu ni dandeenya jechuudha. Lammaffaa irra kan jiru fakkeenya baay'eedha jechuudha. Kan kennuu dandeenyu fakkeenyaaf square root of 2 yoo jennu, square root of 3 yoo jennis irrational numberidha jechuudha isaan kunniin. Bifa radicalitiin isaan kanneen barreessuu ni dandeenya. Bifa non-terminating decimaliitiinis waa baay'ee barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 0.3113113 isaan kana amma fakkeenyaaf irrational numberidha jechuudha. Isaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu barreessuu hin dandeenya. Sadaffaa irra kan jiru for each of the following decide whether the statement is true or false. Isaan asii gadii kanaaf dhugaa yookiin soba jedhiitii deebiseedha. Irra kan jiru the sum of any two irrational numbers is an irrational number. Eda'amni irrational numberii ta'a jechuudha. The sum of any two rational number, eda'amni irrational numberii lama deebiin isaa irrational ta'a jedha jechuudha. Inni kun false ta'a, maaliif? Rationalis ta'uu ni danda'a, false. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana fudhannee yoo ilaalle isaan lameenuu irrationalidha. Yommuu walitti daballu deebiin keenya rational ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana osoo walitti daballe duwwaa tuqaa afur jedhaa kan itti fufu arganna. Isuma reefu dalayni sana jechuudha. Duwwaa tuqaa afur jedhaa kan itti fufu uumama inni repeating decimalidha. Repeating decimaliin immoo rationalidha jechuudha karaa biraatiin. Eda'amni lakkoofsa rationalis nuuf dhufuu danda'a. Kanaafuu deebiin keenya irrationalidha yoo nuun jedhe soba ta'a jedha jechuun dandeenya. Biirra kan jiru immoo the sum of any two rational numbers is a rational number. Eda'amni rationalii nambarii lama rational numberidha. Kun tiruudha jechuudha salphumatti. Maaliif rationalii kamiyyuu fudhannee walitti daballe lakkoofsuma rationalii biraa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf 2/4 plus 3/4. Isa kana osoo walitti daballee maal arganna? 5/4 kan jedhu arganna. Inni kunis rationalii jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu fudhattanii ilaaluu dandeettu. Yommuu rational numberii lama walitti daballu deebiin keenya rationalii ta'a jechuudha. Sirra kan jiru maal jedha? The sum of any terminating decimals is terminating decimal. Eda'amni decimalii dhaabbataatii fi decimalii dhaabbataa deebiin isaa decimalii dhaabbataa nu dhufaadha. Fakkeenyaaf 0.5 plus 0.4 osoo jenneen maal arganna? 0.9 arganna jechuudha. Which is terminating decimal. Kanaafuu terminating decimalii lameen kana walitti daballee deebiin keenyas terminating decimalii ta'a jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu fudhachuu ni dandeettu. Deebiin isaa true ta'a jechuudha. Diirra kan jiru immoo the product of a rational number and an irrational number
is irrational jedha. Product jechuun baay'isuudha. Lakkoofsa raashinaaliitii fi lakkoofsa irraashinaali yommuu waliin baay'ifnu deebiin keenya irraashinaal nambariidhaan hin jedha. Isa kana jalqaba fakkeenyaa fi lakkoofsa irraashinaali x fi lakkoofsa raashinaali y ta'ee waliin baay'ifnu irraashinaali ta'uu hin danda'a akka jedhuuf lakkoofsa fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaa fi zeeroon raashinaalii keessaa isa tokko. Zeeroo fi irraashinaali keessaa immoo maal haa fudhannu? Square root of 2 lakkoofsa kamiyyuu fudhachuu dandeenya. Isa kana yommuu waliin baay'ifnu maal ta'a? Zeeroo nu dhufu. Zeeroon immoo irraashinaali osoo hin taane akka inni nuun jedhe asitti irraashinaali nuuf dhufaadha. Irraashinaali osoo hin taane zeeroon raashinaaliidha jechuudha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Falsii ta'a jechuudha.